مري كان مري ولي قالوا نواقدو كان حساب سيجمرو كدغفناچو يساكالاچوال ሳንደግፍ ግን አቃቂር ካወጣን ይበላሻል ምክክር ኮሚሽን ምክክራችን ለዚህ የምናበቃበት ያድርግልን አሜን በሉ ስብሰባችን ይባርክልን ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ወቦን ዱላ ወራና ከሌሳ ኤገሌን ገሬ ፍንጣሌይ ፋኖ ሄዱ ኢሳኒ በርበዴሱ ቤክሲሴ አሉማ ከናን ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ዱላ ከሌሳ በኔን ኩታሌ ኦሮሚያ ገረገራ ከይሰቲ ራያ ኢትቲሳ ብያ ሄዱስ ሀሌሉ ሂሜት ጅረም ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ዱላ ከሌሳ በኔን ኤይሳፍ ኤይሰቲ እንጂፈኖ ገልሜይሴ ወራና አሞ ኤይሳፍ ኤይሰቲ ገጌይሳ ጅራ ገባሰ በላኒ ደጌስ ኦዱ ኢትያኑን boqonnaan marii jalqabaa marii biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti arra eegale marii arra jalqabe kanaan wantoota 10 dhoorkaa ta'anii fi hayyamamoo ta'an ifoomaniiru mariin kun maal fakkaataa marii kanarratti eenyufaatu hirmaate gabaasa guutuu qindeessineerra oduu teenya isaa xumuraatii fi biyyaalaatiin loltoonni raashiyaa guutummaan guututti yuukireen keessaa haga ba'anitti puutiin wajjin mariin taa'u hin jiru jedhan Prezidaantii Yuukireen Zeleneksin Prezidaantii Yuukireen biyyoonni lixaa humna qabaniin Puutiin irratti dhiibbaa akka godhaniif waamicha dhiyeessan. Prezidaantiin Yuukireen kun Yuukireen yeroo as deeman keessatti Raashiyaan dhuunfatamuu dandeessi sodaa jedhu akka qabanis deddeebiin ibsuu irratti argamu. Kanas bal'inaan isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo waboon duula waraanaa kaleessa eegaleen garee finxaaleeyyii faannoo hedduu barbadeessuu isaa beeksise. Waraanni kun duula kaleessa jalqabeen kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raayyaa ittisa biyyaatis haleelaa jiraachuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon duula waraanaa maqaa Irbuush Nigaa jedhuun guyyaa kaleessa irraa duula waraanaa haarawa akka bane eda isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Waraanichi kaleessa erga duula waraanaa kana eegale irraa kaasee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti tarkaanfii laaleessaa raayyaa ittisa biyyaatii fi garee finxaaleeyyii faannoo irratti fudhachaa akka jiru beeksiseera. Waggoota darban dirree waraanaa tan taate Oromiyaan ammayyuu dirree waraanaa isa waggoota darbanii caalaa ta'uu irratti argamti. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo waboon duula bobbaa Irbuush Nigaa caamsaa 28 bara 2024 jechuun guyyaa kaleessaa jalqabeen zooniilee hunda keessatti tarkaanfii jajjabaa fudhachaa jiraachuu himuun tarkaanfii kanaan injifannoo wamboonsaa galmeessaa jiraachuus arra beeksiseera. Tarkaanfii bobbaa Irbuush Nigaa zoonii giddu galeessaa keessatti edaa fi kaleessa jidduutti fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu akka ajjeese waraanni bilisummaa Oromoo ibseera. Loltoota raayyaa ittisa biyyaa du'an kana keessatti ajajoonni waraana raayyaa ittisa biyyaas ni argamu jedhe waraanni bilisummaa Oromoo arra injifannoo argate yoo ibsu. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo duula jalqabe kanaan Salaalee dharraatti garee finxaaleeyyii faannoo barbadeessuu isaa beeksiseera. Kaleessa galgala tarkaanfii garee finxaaleeyyii faannoo daangaa Oromiyaa cabsitee seente irratti fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo faannoo 4 daaraa godhuun yoo addunyaarraa gaggeessu 3 ammoo madoo dandammii hin qabneen akka adabe waraanni bilisummaa Oromoo ibseera. Salaalee dharraatti gareen finxaaleeyyii faannoo waggoota 3 darbee daangaa Oromiyaa cabsitee seenuun ummata nagaa hedduu ajjeesaa turteetti. Akka koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baaseen agarsiisetti gareen faannoo guyyaa tokkoon Oromoota 26 aanaa dharraa keessatti ajjeesaniiru. Ajjeechaawwan wal fakkaataa manneen ummataa gubuu gareen kun yeroo garagaraatti dharraa irratti raawwatu. Waraanni bilisummaa Oromoo ittuma fufee duula waraanaa kaleessa eegaleen baha Shaggar Onaa Lumee keessatti tarkaanfii
fi raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan 30 caalan akka ajjeese himeeti jira. Akkasumas meeshaawwan gurguddaa waraanaa dugda raayyaa ittisa biyyaa irraa hiikkachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Isaan keessaa kilaashii 24 bireenii 2 fi rasaasa hedduu akka booji'e waboon himeeti jira. Kana qofaa miti. Duula waraanaa kaleessa labse kanaan waraanni bilisummaa Oromoo waboon godina Wallagga Bahaa aanaa Billoo Boshee iddoo addaa magaalaa Qidaamee fi Doonee jedhamtutti raayyaa ittisa biyyaa adabbii madaalawaa laatee fi injifannoo boonsaa galmeessuu waboon himeera. Waggoota 6 darbe kan wal waraanaa jiru mootummaan Itiyoophiyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo waraana dhaabanii akka marii taasisan dhaabbileen addunyaa hedduun gaafatanis qaamonni lachuu qawwee filataniiru. Inumaa mootummaan Itiyoophiyaatis duula guyyaa 40tti waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu eegalee ture. Haa ta'u malee mootummaan Itiyoophiyaa duula jalqabe saniin tasumaayyuu osoo hin milkaa'in fashalaa'eera. Amma immoo duula wal fakkaataa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaatti baneen loltoota raayyaa ittisa biyyaa waliin lola cimaa gaggeessaa jira. Duulli waraanni bilisummaa Oromoo amma jalqabe kun yoom dhaabbata kan jedhu garuu ammaaf ifaa miti. በእኛ በኩል ትልቅ ኮሚትመንት አለ። እነዚህ ኮሚሽኖች የኢትዮጵያ ሕዝብ እያየ በይፋ በሚደረግ ክርክር oduu itti aanuun boqonnaan marii jalqabaa maree biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti har'a eegale. Haalaan eeggamaa kan turee fi rakkoo biyyattii furuu danda'a jedhamee kan tilmaamame mariin biyyaalessaa har'a tokko jedhee jalqabeera. Marii guyyoota 7 gaggeeffamu kanaan hirmaattoonni marii yaada ajandaa kan dhiyeessan ta'uun himameeti jira. Adeemsa kana keessatti ajandaa ka'u kamiyyuu keessummeessuuf qophiin dandeessisu taasifamuu koomishiniin marii biyyaalessaa ibseeti jira. Qooda fudhattoonni maricha irratti hirmaatan ajandaalee kan waloo taasisuun walitti qabuu fi gurmeessuun yaada furmaataa boqonnaa kanaan ni dhiyeessu jedhameera. Marii kanarratti hirmaattoonni kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa walitti babba'an kan hirmaatan yoo ta'u marichi haga caamsaa 27 bara 2016tti itti fufee gaggeeffama jedhameera. Marii kanarratti wantoota 10 akka seeraatti kaayaman kan dhorkamanii fi kan hayyamamanis ifoomeeti jira. Inni jalqabaa hirmaataan kamiyyuu yaada isaa bilisaan ibsuuf guutummaatti mirga qaba. Haa ta'u malee hirmaataan kamiyyuu haasawaa jibbiinsaa nama xiqqeessuu fi nama aarsu irraa of qusachuun dirqama. Lammaffaa yeroo mariin godhamu haasa'uu fi jeequmsa uumuun hin danda'amu. Tasgabbaa'uu fi miira gaarii qabaachuun marii amma gaggeeffamu kanarratti dirqama. Sadaffaa barreeffama mallattoo yookiin sagaleedhaan haasawaa hirmaattoonni dhiyeessan kabajaa fi of eeggannoodhaan dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Adeemsa keessa dhimmoonni ifa hin taane yoo jiraatan gaafachuun ibsa gahaa argachuun ni danda'ama jedha koomishiniin marii biyyaalessaa seeraa fi dambii ittiin bulmaata isaa guyyoota haga kanaa yoo ibsu. Mariin kun egaa marii guddaadha, utubaadha. Biyyattii tanaaf faayidaa guddaa qaba. Dhaloota karaa gaarii xaragaa. Marii kana marii walii gallu nu haa godhu. Rabbi nu keessaa seenu. Rabbi tokkichi jabaa nu haa godhu. Saba keenya kana saba jabaa nu haa godhu. Oduu teenya xumuraaf biyya alaatiin. Biyyoonni lixaa nageenyi akka bu'u yoo barbaadan Raashiyaa irratti dhiibbaa uumuu qabu jedhan pirezidaantiin Yuukireen Zeleniksiin. Pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zeleniksi nageenyi akka bu'u yoo barbaadame biyyoonni lixaa humna qaban hunda fayyadamuun Raashiyaa dura dhaabbachuu qabu jechuun akeekkachiisan. Kana hin ta'u taanaan Yuukireen yeroo gabaabaa keessatti harka Raashiyaa galuu akka dandeessus akeekan. Raashiyaan Yuukireeniin barbadeessitee ofii jiraachuu barbaaddi kan jedhan Zeleniksiin kana dhaabsisuuf tarkaanfiin humnaa qabatamaa ta'e tokko Raashiyaa irratti fudhatamuu qaba jechuun waamicha warra lixaatiif dhiyeessaniiru. Pirezidaanti Zeleniksiin haga humnoonni Raashiyaa Kiriimiyaa dabalatee kutaalee Yuukireen humnaan qabatan gadhiisanii ba'anitti Mooskoo waliin akka mariif hin teenyes ibsaniiru. Zeleniksiin wayita humnoonni Raashiyaa adda waraanaatti milkaa'ina guddaa argataa jiranitti warri lixaa akka isaaniif birmatan dhaammataniiru. Gargaarsi biyyoonni lixaa Yuukireen abdachiisan haga yoonaa bira ga'uu dhabuun biyyattii gatii kaffalchiisaa jira jedhan. Ameerikaan jalqaba naatu si faana jira ofirraa haleeli jettee waraana kanatti kan galchite Yuukireen
amma callistee ilaaluu irratti argamti. Haa ta'u malee deeggarsa xixiqqaa numa taasifti. Kun ammoo Yukireeniif waan ga'uu miti. Zeleniksiin akka jedhanitti Raashiyaan ji'a ji'aan boombiiwwan balaafamoo ta'an 3,200 ol qilleensarraa Yukireenitti dhukaasaa jirti jedhu. Kana akkamiin ofirraa dhorkita jechuun riippoortaroota ibsa kennaafii turan gaafatan obbo Zeleniksiin. Pireezidaant Zeleniksiin wayita kana dubbatan Ispeen magaalaa Maadiriid turan. Achitti argamuun gita isaanii kan Ispeen Pedro Sanchez waliinis mari'ataniiru. Abba Zeleniksiin yeroo ammaa kana yeroo kamuu caalaa gargaarsa akka isaan barbaachisu warra lixaatti iyyataniiru. Gara Maadiriid kan imalaniifis tokko kanumaaf ta'uu dubbatan. Deeggarsa doolaara biiliyoona Ispeen irraas argatanii akka jiran eerameera. Guyyaa har'aatiif kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii qabaadha.